Mila rahanga mata titti jarre jira nama. Sammu jarre nama. Wanto kamma oyo akan wada. Bilisummaa Oromoo kaafaa'uuf akkasumas mootummaan biltsiginnaa marii jabaa irra akka jiranii maddeen keenya irraa odeeffannee jirra. Tigraay yoo dhatte kolfi isaanii afaan Tigiriinyaati. Boo'ichi isaanii Tigiriinyaadha. Sirbi isaanii Tigiriinyaadha. Amantiin isaanii Tigiriinyaadha. Oromummaan inni ammaa kun immoo isaa akka nuti lammaffaa maqaa barbaadaniin akka isaan nu waamanitti maqaa keenya hundumaa nurraa mulquudhaaf isa deemamu. Manattuu du'aa jirra. Bobaa jalatti mormi dhufee nu ajjeesu maqana nurraa dhowwuu yoo dadhabanii. I'm really proud of you guys. Wanni asittis bakka adda addaatti dalagaa jirtan gaariidha. Wannummaan asin gorsu kan jalan babal'isa. Kanaas cimsa. Wal keessa immoo namni haa yaa'u. Namni akka wal keessa. Miila irraa hanga mataatitti jaarree jira nama. Sammuu jaarre nama. Waan tokko amma ooyoo akkana godhan warra kaan isin irraa fudhata. An biyyaan nu harka diigamaa sodaadha malee. Amma booda kabalanii warqaa fuudhanii yaadinaa sun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kiyya jaalatamoo kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii nageenyi keessan baraadha. Sabbar zeena odeeffannoo keenya waqtawaa sa'aatii isaa eeggate qabannee dhiyaannee jirra. Maarree turuun isinirraa turree jirra. Haa ta'uuti garuu odeessa kiyya sa'aatii kanaa qabadhee isinii dhiyaannee jira. Jalqaba irratti mariin hooggantoota Oromoo jidduutti gaggeeffamaa jiru guyyaa har'aa jalqabee jira. Kaafaa'oo abaa'oo biltsiginnaa Oromiyaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa Adaanech Abeebee fa'aa wajjin mariin gaggeeffama. Kanarratti bal'ina odeeffannoo kana gurra siin buufna. Hawaasni hoo maal jechaa jira marii kanarratti ka jedhus gama biraatiin guyyaa har'aa Maqalee keessatti viidiyoolee garagaraatu argisiifamaa ture. Namoota miidhaan irra ga'ee dubartii qaamota garagaraa dhiiga duuban argisiisaa sochii addaatu gaggeeffamaa ture. Gama biraatiin muummichi ministeeraa waggaa 50ffaa Tigraay keessa kabajamaa jiru walqabatee ergaa baga geessanii dabarsee jira. Itti aansuudhaan pirezidaantii Itoophiyaa kan ta'e Dr. Mulaatu Tashooma Eeltiraan faannoo sidhachiisaa jirti. Loltoota Tigraay sidhachiisaa jirti. Eeltiraan nagaa Itoophiyaa irratti lola bantee jirti jechuudhaan dubbate. Dubbiin kun maaliif deema? Gama biraatiin xiinxallaan siyaasaa Jawaar Mohaammed Abiyyiin Ahmad yeroo dhiyootti Eeltiraa irratti lola bana jechuudhaan dubbate. Maarree daawwattoota kenna. Odeeffannoo waqtaawaa naannoo Amaaraa keessatti raayyaan ittisa biyyaa faannoo shibaa goonee jira jechuudhaan dubbate. Maaltu uumame? Kanaafi odeeffannoolee biraa argachuudhaaf profaayilii keenya gubbarra jiru kana qo'aa achi godhuudhaan gama yuutuubii keenyatti koottaa isiniin jenna. Yaada. Oduu ammee big breaking news daawwattoota Sagalee Show yooyyaa ammallee yooyyaa oduu ammee harkaasinii qabnaa akkuma tibbana ibsaa turree addi bilisummaa Oromoo kaafaa'uuf akkasumas mootummaan biltsiginnaa marii jabaa irra akka jiranii maddeen keenya irraa odeeffannee jirra. Oromiyaa tasgabbeessuudhaaf lolli akka Oromiyaa keessaa dhaabbatuuf uummanni nagaan bahee akka galuu fi marii qofatu falaa kan jedhu marraa lama adda bilisummaa Oromoof kaafaa'ootti mootummaan Abiy Ahmad manguddoo hayyootarra jaarsoliirra abbootii gadaa irraa erganii mariin kun ergaa gaggeeffame booda sadaffaarratti adda bilisummaa Oromoof kaafaa'oon mootummaa waliin ta'anii mari'achaa jiru. Mariin kun hamilkaa'u hadhiisu duubarra kan itti deebinee ilaallu ta'a. Haa ta'u malee muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Oromiyaa tasgabbeessine bulchuu dadhabneerra. Waan Oromiyaan tasgabbii dhabdeef Tigraay irraas Amaara irraas bakka hundarraa nutti roorrisaa jiru. Kottaa waliin teenyee Oromiyaa bulchinaa kan jedhu marii siyaasaa gaggeeffamaa akka jiru maddeen irraa odeeffannee jira. Kana malee marii kana irratti marsaa lamaan gaggeeffame. Marii kana marsaa jalqabaa hooggantoota kaafaa'uuf abaa'oo akkasumas mootummaa Itoophiyaatu wal arganii marsaa lammaffaarratti ammoo maanguddootiin biyyaa hayyoonni beektonni keessaa qooda kan fudhatan iccitiidhaan mariin bal'aan gaggeeffamaa akka jiru odeeffanneetu jirra. Daawwattoota maddeen amanamoo irraa konfirm goone kan isiniif dhiyeessineedha. An Beenyaa Gammadaati. Tigraay yoo dhatte kolfi isaanii afaan Tigiriinyaati. Boo'ichi isaanii Tigiriinyaadha. Sirbi isaanii Tigiriinyaadha. Amantiin isaanii Tigiriinyaadha. Biyya Amaaraa waggaa Bahar Daariin dhattuu halkanii guyyaa katamaa sana keessa yoo deemte manni asmaariin sirbituu hundumtuu afaan Amaaraati. Afaan Walaayittaa tokko hin dhageessu, afaan Kambaataa tokko hin dhageessu, afaan Oromoo tokko hin dhageessu.
oromiyaa yoo dhufte katamaa waradaa xinnoo keessa jirtu tokko yoo fuute mana kana Guraagee sirba, mana kana Walaayittaa sirba, mana kana Oromoo sirba, mana kana Amaara sirba, mana kana Adaree sirba, mana kana Amaara sirba. Itoophiyaa jechuun isa kana. Laalu akka nuti itti jirru quba qaba. So dhaamsi ani dhaamuu qabe dhaamuudhaatiif dhufe namoonni as jirtan community dhaatiifis dhaamsa dhaama. Community biyya garaa garaa jira. Ameerikaa jira, Awurooppaa jira, Awustiraaliyaa jira, Ingiliz jira, Jarmanii jira, eessa jira. Community kun saayitii kana laga rakkoo kana uummata kana ceesisuu irratti qooda kan hin fudhanne yoo ta'e dhaatiifi maqaa keenya waamamuun wanta isa barbaachisuuf hin qabu. Maqaa keenya waamamuun dhaabbata maqaa keenyaatiin dhaabbate. Maqaan keenya moo Oromoo. Oromummaan inni ammaa kun immoo isa akka nuti lammaffaa maqaa barbaadaniin akka isaan nu waamanitti maqaa keenya hundumaa nurraa mulquudhaaf isa deemamu. Manattuu du'aa jirra. Bobaa jalatti mormi dhufee nu ajjeesuma kana nurraa dhowwuu yoo dadhabanii. Uummanni kun amma dandeetti oolchee wal bushuu qabaan dhaamsa kooti. Sinirra turuu kootiif noof galcha. Garuu namni muraasni waan ammanaadha. Waa'ee madda olaabuudhaatiif dhufee gattaa'ee jiraachuunsaa baay'ee sirrii miti. Akka kiyyatti sirrii miti. Walitti dhaamaa amma danda'amutti dhiibbaa karaa hundumaa yoo geggeessan gaariidha. Kun eenyummaa keenya guutummaatti nu barbadeessuudha dhaamsa jedhuun dhaamuudhaatii fi abbayee noof galcha. Siyoon karaarraa maqe dhiifaman siniin jedha ulfaadha. I'm really proud of you guys. Wanni asittis bakka adda addaatti dalagaa jirtan gaariidha. Wannummaan asin gorsu kan jedhan babal'isa. Kanaas cimsa. Wal keessa immoo namni haa yaa'u. Namni akka wal keessa yaa'u. Akka wal gargaaru. Community immoo jabeeffadha. Maaliifi masgiidni gama masgiidaatiin waan dalagamuu jira. Gara sharciitiin waan dalagamuu jira. Gara biizinasaatiin waan dalagamuu jira. Gara communitytiin immoo waan dalagamuu jira. Communitytiin amma bakka bu'aa ta'e taati. Waa hedduudhaaf nama fayyadde community illee deebisaa cimsaddaa ganamaa saasuu hin jira. Ayyaana fa'aa fi warra kaama wajjinis what I saw here is really beautiful. Waan gaariidha. Kun waan abdii namaa kennu jechuudha. Akka warra edmantan isin hammateef komate qofaa miti. Jabaattanii jirtan jechuudha gara biraatiinis taatu. Tunis qabsoo bara sheekh. Bara Oromoo tana qabsoo hineef. Oromoo tana qabsoo hinuuf bare. Alaabaa fannifneetu Oromiyaa jechuun osoo hin ta'in namni qabeenya fiitirratti abbaa ta'ee wal gargaaree qaamaa qalbiin akka wayyaa'u baroonni biraan barbaadu hin jiru. Kanaaf namni hedduu isin dhufu jira namni dhufu kun amma namni Kaalgaarii dhufe haay masgiida Oromoo tokko jira waggaa jaame. It's huge. It's huge masgiida Oromoo tokko jira waggaa jaan dhufeeti nama fi gaafate qalbiin gammada jechuudha. Haay bar duraan tokko wanni nu aarsu tokko maaltu ture fakkaate. Gaafaan dura Ameerikaa dhufe. Walgeen Oromoo takka community Eertiraatti godhamte takka community Tigraayitti godhamte turte. Hagam takka hinaafna turre beeytanii. Nama hedduu deemnee waan tokko kurashan keessatti. So we moved. So kun waan bareedaadha kana caalaas akka guddiftan waan barbaachisan isin gargaarra. Qabbara sana keessa wanni nama baasu mana qabaachuudha. Kana galatooma gaa.